Yooyyaa harka fuunee ashamaa jaalatamtootaa fi kabajamtoota maatii jiruu miidiyaa nageenya keenya bakka jirtanitti isin dhaqqabu isiniin jenna. Odeeffannoo akkaan barbaachistu taate qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Odeeffannoon keenyas dhimma dhiyeenya kana ajandaa ta'e miidiyaarra deemaa jiru. Innis Jawaar Mohaammed yakkoota garaagaraatiin poolisii Ameerikaatiin to'atame kan jedhudha. Dhuguma Jawaar Mohaammed poolisii Ameerikaatiin to'atamee jira. Akkasuma immoo yakkoota san dalagee jira. Dhimmi Jawaar to'atamee jedhu kun hangam dhugaadha kan jennu odeeffannoo qulqulluu ta'e tokko qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Isinis hamma xumura odeeffannoo keenyaatti faana tura. Akkasuma like share gochuudhaan jajjabeessaan dhaamsa keenya namoonni jiru miidiyaadhaaf haarawaa taatan yookaan subscribe godhin subscribe gochuudhaan maatii keenya ta'a. Mee jalqabarratti namni Jawaar mormu akkasuma immoo namni faallaa Jawaar deemu kan mootummaa bilisiginnaa amma biyya bulchaa jiru deeggaru tokko dhimma Jawaar irratti waan ajandaa ta'e miidiyaa kana irra deemaa jiru tokko dubbatee jira. Haasawaa isaatii fi yaada isaa akkasuma Jawaar maaliif hidhamee yakka maaliitiin qabame kan jedhu isarraa kan dhageessan ta'a. Akkasuma immoo xumura irratti anis yaada kennadha. Dhuguma wanni namni kun jedhu dhugaadha moo dhugaa miti kan jedhus waan adda baasetu jira. Hamma xumura nu faana tura. Mee yaada nama kanaa booda walitti deebina. Warri gartee ibidda nyaatan waa qorachuu irratti hordofuu irratti kan Jawaar Mohaammed isa qoratan kunniin waan Jawaar Mohaammed isa qaanessu yookaan koompitaraaf telefoona isaa yeroo irraa fuudhee warri korii dhimmi ilaalu kun qormaata seenanii tokko reeffa namaa kan gartee shaniin ajjeesaa turte. Inni kun waa'ee diraagaa, inni kun dhaabbichuu akkatti ajjeesan yookaan immoo ajjeesuudhaa fi mari'atanii fiixanii akkaataa itti murteessanii fi haala odeessa jiru kan qabatee gareelee paartii ta'uu danda'a, namoota tokko ta'uu danda'a, 30 warra jeequmsa adda addaatiin yookaan ammoo jeeqtota wajjin dalaguu isaattu gartee beekamee jedha. Tokkoffaan waa'ee kana. Inni lammaffaa telefoonaa fi laaptoobii Jawaar Mohaammed keessaa kan argame qormaataanii warra shaneen ajjeestee itti ergite kan rasaasaan tumamanii ajjeefamantu laaptoobii Jawaar Mohaammed keessaa argamee jedha jechuudha. Adiin argame kunniin maali? Yakki. Jawaarii wanni itti argame nama ukkaamsan. Warra nama ukkaamsu yookaan ammoo ukkaamsan. Kaan nama ukkaamsanii walii irraa fudhatan. Wana jaba gabaa deemaa egaa. Tokko kana keessatti argame. Warra waliin dalagu abbaalleen qabamee kana gaafatameellee amanee jira jechuudha. Kan lammataan diraaga. Waan sammuu namaa doochu addunyaan dhoorkite harkatti keessatti argamee jira jechuudha. As deebisee achi deebisee akkasii gurgurii akka rogorii achi baasee asii ergi lumaa gara diiteelii itti gad dhufamuu deema. Waa guddaa ba'uu deemuu jira. Wannoota dahabaa yookaan ammoo albuuda irraa dalagaman wannoota saamaman. Albuudolee gurdoo wannoota keessaa dahaba. Inni warqee amma dabarsee jechuudha. Kana jechuun dahaba or gold kan kanneen irraa dalagaman kan saamaman jechuudha. Gartee kunniinis harkatti argame. Suuraan shanee warra nama ajjeesuu kan Jawaar Mohaammed warra wajjin kallattiin kayetu laaptoobii takka telefoon isaa keessatti qormaata teknooloojiin godhameen argame jechuudha. Kan suuraa shanee wajjin warra nama ajjeesuu wajjin warra isaaf gartee waa hunda dabarsee ergu namoota ajjeesan akkatti ajjeesanii waan hunda wajjin erga isaa wajjin kan illee argame jechuudha. Kabiraa kan argame barruulee Jawaar Mohaammed namootaaf ergu jechuudha. Barruulee Jawaar Mohaammed telefoona takka ammoo kompiitara takka laaptoobii isaa keessaa argame jechuudha. Dhaamsa dabarsu. Barruu kanneen keessaa yookaan ammoo dhaamsa kanneen keessaa nama rifachiisuu jira jechuudha. Akka malee dubbachaa ture gurraachi tulluudha. Kana jechuudha. An Oromoodhaa jedhan. Jagna Oromoof goota Oromoo nyaachuudhaaf barruulee kanneen argame keessaa kan ajajaa muummicha ministeeraa akkatti ajjeesan dabarse yookaan ammoo kennitu keessatti argame jechuudha. Itti aanaa damee dantaa alaa marroodhaa. Gurbaataa deemtanii maqaa isaa kan biraa kennee amaanii lafa kaa'ee wanni waan kana kabaaseef waan andare kana irra naatara Ameerikaa bakka isin ergitan waan isin barbaadda isin waliin dalagaa jedhe jechuudha. Milaacii gara lamaa. Ameerikaan gara feete ergitee yookaan ammoo basaasa godhattee akka feete gootee akka ergituuf waan jiru ani isinii waan dalagaa ture akka kiyya narra taraatii gartee na ergadhaa ammoo wanni an dalagaa ture kanaa kan jedhu jechuudha. Kana keessaa waan gara nama nyaatu jechuudha. Wanni nama keenya irra dalagamaa ture jechuudha. Si ajaa'ibsiisa wallah. Maal ture namni shanee damee dantaa ja'alaa warra alaa jechuudha. Daaspooraa ijaaree waliin dalagaa ture marroo bakka bu'ee isaa jechuudha. Biraa mallee deeggartoonni kiyya warra biyya keessa osoo hin taane warra alaati jireenya kiyyaaf takka ammoo deeggarsas kan irraa argadhu eenyurraa daaspooraa irraa jedhe jechuudha. Kun karaa kibbaa fi naannoo Somaalee jechuudha. Karaa Baalee kana taati.
karaa mooyyalee daangaa Keeniyaa irratti shaneedhaa fi Alshabaab waliin dalagaa turu. Kaampaanii waliin qaban jechuun kun biizinesa Atlaantaa keessaa nama Maddaash jedhamu wajjin ammoo biizinesa kan qabu jechuudha. Maqaa kanaan kaa'amee kun bal'inaan isinii fidaa. Biizinesa kun akka itti jiruu fi akka itti kaa'amillee galii biizinesa kanaallee achii qabaa jechuudha. Kana guutuu Ameerikaan loggootee jirti. Qabeenya inni qabu achi keessa wanni hedduun harka qabamee jira jechuudha. Bakka tokko illee sossoosuu hin danda'u. Kana bal'inaan itti gadhuufnaa jechuudha. Horii kanarraa KFO akka gargaaruu fi akkasuma ka achirraa hafe ammallee warroota ilma namaa karaa Keeniyaatti gurguratan horii gad oofan yookaan ammoo human traffic seensaniin dalaguun akka gargaaraa turee fi gargaaraa jiru himee jechuudha. Horii amma bakka galii Atlaantaa irraa kaampaanii qaban yookaan ammoo biizinesi qaban sanirraa kan galu jechuudha. Isin galiin KFO illee ittiin deeggaraa kaan ammoo warra gartee human traffic shanee karaa Booranaa irratti dalagdu jechuudha. Asiin Gujii irraa kaasee haga Booranaatitti akkasuma Keeniyaa keessa kan dalaganii fi isaan akka deeggaru himee jechuudha. Namni inni kallattiin argatu waan kan waliin dalagu gammachuu abbooyyeeti jechuudha. Namni kallattii waan kan waliin dalaguuf inni karaa Keeniyaatti waliin dalagaa ture gammachuu abbooyyeeti jechuudha. Dubbisuu dadhabee booyyeedha. Gammachuu abbooyyee. Maqaa siyaasaatiin asiin dura hidhamee ture du'aa caaltii wal qabatee isa kana gaammanidhaati kana baase Ameerikaadhaa fi mootummaa Keeniyaati jedhe jechuudha. Gartee gaafa Minisootaa dhaqeessa Baqqalaa Garbaattis simannaa mootummaan achitti nu godhee jira. Gartee kaani ammoo bakka amma jiraachaa jiru. Maqaa baqattummaatiin baqadhee bakki jiraachaa jiru akka baqataa tokkotti Keeniyaa keessaa jedhe jechuudha Naayiroobii. Akka itti Keeniyaa jiraatuuf mee akka itti jiraatu illee waliin dhageenya. Kana irratti Keeniyaa keessaa jirutti kan waliin jiraatu damee dantaati kan itti gaafatamaa wajjin kan qunnamuuf waliin dalagan isa wajjin jechuudha. Ka duraaniiti ammaa miti. Gabaan sun marti diigamtee jirti. Warra akkas godhee kan Keeniyaanis Itoophiyaa irratti dalaguudhaan mootummaan duraan dabre jechuudha. Ka Keeniyaadhaa warra tikaa dahinnatii Keeniyaa wajjin kallattiidhaan dalagaa ture jechuudha. Walumaa galatti jechuudha. Jawaar double face. Wanni gartee Mustafaa yeroo baay'ee Jawaar jedhuu fi wannoota nama hunda rifachiiste keessaa maalidhaa waan dalagame kana guutuu keessaa wanni namni hin dhageenye namoonni hedduun irraa dubbachaan turre maal isin fakkaate ajjeechaa bichuuti. Wanni nama hundi shook godhe. Ifi naga mootummaa Ameerikaatiin baatu jechuudha. Nama hunda ajjeechaa muummicha ministeeraati. Wallaahi diina hama nama badaa kanaan takkaan agarre jechuudha jiruutii keessatti. Nama hama akkana nama badaa lubbuu namaatti xiqqoo isii illee raammata siin qabne rifaatuu siin qabne osoo onnee qabaatee dandeettii qabaatee beekumsa qabaatee nama fixe. Garuu bakka inni dhaabbatu laala. Waan inni dalagu laala. Wanni inni dalage laaladha. Jawaar Mohaammed anas ni mara gaarii tara de hakun dhugaa taate dhiisii osoo dhugaan ta'ini Jawaar Mohaammed he must wonder deebiis ni Jawaar Mohaammed mana koortii murtii addunyaallee kan Itoophiyaallee ni dhiyaatan haa qabadhaa jechuudha. Naari qabadhaa. Ijoolleen 96 maqaa isaatiin dhumatte qofti waan biraadhiis. Forget waan birii. Egaa hordoftoota fi kabajamtoota maatii jiruu miidiyaa akkuma dhageeffattan kan namni amma dubbate kun Mustafaa jedhama. Namoota ajandaa kana ho'isaa oofaa jiran keessaa nama tokkodha. Akka inni jedhaa jirutti yoo ta'e Jawaar yakkoota garaagaraa shakkamee Ameerikaatti akka to'atameedha kan inni dubbate. Namni kun miidiyaa warra afaan Amaaraa irraa fudhatee yakkicha kana mirkaneessee jira. Akkasuma immoo Jawaar hidhamuu isaa dhugoomsee jira jechuudha. Namni kun warra mootummaa Bilisiginnaa deeggaran keessaa nama tokkodha. Akkasuma immoo warra Jawaar jibbanis keessaa nama tokkodha. Namoonni namni kun jedhaa jiru dhugaadha moo maqaa balleessaa jira kan jedhu deeggartoota Jawaar keessaa yaada nama tokko dhageeffannee walitti deebina. Akkasuma Jawaar dhimma kanarratti maal jedhee kan jedhu dubbii Jawaaris qabadhee isiniif dhiyaadhee jira. Mee yaada nama kanaa waliin dhageeffannee haa deebinu. Ajandaama Ermiyaas Laggasee waa'ee Abba Jawaar irratti kaleessa yuutuubii isaa girrisaa fi hoolota walitti qabatee ifitti kolfisiisaa ture irratti hundaa'ee waan dubbachuu barbaadu. Duraan dursee raayyaa miidiyaan kan Bilisiginnaan hundeesse kan afaan Oromoo dubbatanii fi kan akka Ermiyaas Laggasee kunniin warra afaan Amaaraa dubbatan jechuu kiyya kan isaan jiraataniin mindaan kan kaffalamuuf yuutuubiin kan agartee maallaqa baasuuf kan irraa shaqqaluu danda'an yoo waan itti namni isaan jala taa'ee dhaga'uu danda'u dubbatan yoo taate malee waan akka fiduu hin danda'an jechuudha. Aayidooloojii isaanii keessa sammuu isaanii keessa aayidiyaa burqisiisanii
hordoftoota isaanii ittiin agartee bohaarsuudhaaf waan qabatamaa takkaa kan hordoftoonni isaanii ittiin hordofan bu'uuressuu yookiin uumuu kireet gochuu hin danda'an jechuudha. Kanarraa kan ka'e Abba Jaawar Mahammad riskii faarsitee bultoota yookiin raayyaa miidiyaa afaan Amaaraa faarsitee bultoota afaan Oromoo dubbatan walumaa galatti warra raayyaa miidiyaa kan biltsiginnaan miidiyaa irratti ramadde jechuudha. Riskii isaaniiti jechuudha. Yoo Jaawar Mahammad maqaa isaatiin ajandaa tokko waan kijibaallee haa ta'u kan dhugaa haa ta'u waan fedhe haa ta'u waan Jaawar irratti waa'ee Jaawar irratti ol baatee atiin qajeelatti kan dubbanne taate mindaan siin bahu even hordoftoonni isaaniillee Jaawar jechaa dhagayan kumaatamaan jala ta'anii dhageeffatan jechuudha. Kanaaf maqaan Jaawar isaaniif biizinasa isaaniif jireenya isaaniiti jechuudha. Warra akka amma Ermiyaas kana fa'aaf jireenya isaaniiti jechuudha. Kanaaf guddoolleen hin dararu. Garuu namoota tokko jira kijibni yoo agartee irra deddeebi'an dhugaa namatti fakkaata. Kanarraa kan ka'e hordoftoota keenya kan deeggartoota haqaa nu deeggaranii fi akkasuma jaalattoota Abba Jaawar Mahammad nutillee waan dandeenyuun yaada qabnu ibsa goone fi akka isaan waan kana hin burjaajjofne yookiin ammoo dhugaa miti kan jedhu yaaddoo keessa akka seenneef dhufnee dubbannaa jechuudha. So kanarraa kan ka'e tokkoffaa akkuma beekamu biltsiginnaa waggaa 8 dabre kana ajandaadhaan umrii dheereffachaas geesse. Nama beekamaa ajjeesuudhaan artistoota ajjeesuudhaan namoota feemasii high profile ta'e ajjeesuudhaan uummata miskiina walii qabanii rashanuudhaan waan adda addaa waan suukanneessaa gochuudhaan ajandaa uumaa turan jechuudha. Ajandaa uumanii umrii isaanii waggaa 8 kanaan ga'an jechuudha. Ammas Jaawar Mahammad akkuma beekamu jechuun ajandaa yoo uumne jiraachuu waan hin dandeenyeef maqaa Abba Jaawariin Ermiyaas Laggasee gad erganiiti akka uummanni Itoophiyaa hundi dhagahutti akka isaaniitti Jaawar maqaa balleessuuf itti yaadanii kana goone jechuudhaan waan naansensi waan hiikaa hin qabne waan fudhatama hin qabne kan hordoftoota isaanii biratti isaanuu salphisu akkasi albaa oole jechuu albaasisaa oolan jechuu Ermiyaas Laggasee Oromootiyaa namicha sanirraa yoo hubattan maddi oduu eessaa dhufe eenyutti dubbate akka eessaa argatte kan jedhu asoo gaafatanii bakka irraa fiduun qabu jechuudha. Maal jennaani inni yuutuubaraa ergama fudhate san raawwachuudha malee gooliin isaa kaayoon isaa YouTube chaanaliin isaa hagam view argatee mallaqa hagam meeqodha kan jedhu eenyu yoo agartee ajandeessee propaganda kijibaati irratti kan ajandeessee kan dubbadhu ta'e mallaqa meeqodhuu danda'a kan jedhu qofa laalan jechuu. Kanaaf wanti ajandaa biltsiginnaati. Abba Jaawar Mahammad yoo maqaa isaatiin hin daldalle yoo ajandeessanii irraa hin dubbanne mindaan hin kafalamuuf jechuudha. Hordoftoonni keenyaa fi kan jaalattoonni Jaawar Mahammad deeggartoonni Jaawar Mahammad kuni gurra isin jalan bahini Abba Jaawar nagaa fi fayyaa qaba. Akkuma isin agartan viidiyoo reefu karaa feesbuukiitiin isin maxxanse sagaleedhaan waraabame akkuma dhageeffattan nagaa qaba. Waan isaan oofaa jiran kana isa bashannansiisee akka komoditti isaan isa bashannansiisa enjoy godhaa raayisaa jira jechuudha. Yeroo dhiyootti gabbaheetiin waan kanarraa akka inni dubbatu abdii guddaa qabna. Waan akkasiin ittiin dhagaayin akkuma inni muudii itti qabataa jiru Abba Jaawar muudii itti qabachaa jiru walumaan agartee muudii itti qabachaa kolfaa siyaasan isaanii akka kasaarte Jaawar Mahammadiin malee akka gar tokko dhaquu hin dandeenye yoo cal'ises yoo dubbates isa malee jiraachuu akka hin dandeenye mootummaa gubbarraa qabee hanga faarsitee bultootatti beekuun barbaachisaadha. Kun faaktii lafa jiru isinis akkasitti muudii itti qabachaa raayisaa Jaawar Mahammad yoomuu ni jiraata. Kaayoon isaa galma ni geessi cunqurfamtoota hundaa waan isarratti akka abbaa ta'u ni taasisa jechuudha. Inshallah Rabbi waliin dhugaan ni mooti suuta deemti malee ni mooti jechuudha. Namni kun immoo Jawaar akka hin hidhamne akkasuma immoo wanta isa irratti deemaa jiru maqaa balleessii akka ta'e dubbatee dhimma kana irratti Jawaar maal jedhee mee haasawaa Jawaar Mahammad afaan Amaaraatiin haasawu haa dhaggeeffannu. የመታሰርህን ዜና ስትሰማ ምን ተሰማ? መጀመሪያ ከዛን ጀምር። ምን ተሰማ መጀመሪያ? እኛንም ገርሞን ነበር ነው ያለው አብይ።
ሁለት ነገር እንትኑ የጭብጡን ትላንት እንዳልኩት ያው ጉዳዩ በህግ ስለተያዘ Anaan immoo boodarra yaada kan ani immoo boodarra yaada kan kennadhu ta'a. የሙያተኞች ዋጋ በጣም ከፍ እያለልኝ ነው የመጣ ያለውና ስለዚህ ያንተን ሙያ ሰዎች ላለማስከፋት ጉዳዩ ላይ ኮሜንት አላደርግም። እኔ ግን ሰላም ነኝ። በዚሁ አጋጣሚ በጣም ከመናፈቄ የተነሳ ብዙ ፕሮግራም ለሰሩልኝ ሰዎች አለሁ። በጣም ነው የምወዳቸው፣ በጣም ነው የማመሰግነው። ከወዳጆቼ ይበልጥ ግን የኔ ተቃዋሚዎች ወይም ደግሞ ተጻራሪዎች ስለናፈቁኝ ወዳጆቼ ትንሽ ቅር ስለተሰኙ አይዟችሁ ለማለት ፈልጋለሁ። እሺ በጣም አመሰግናለሁ። እንግዲህ ጉዳዩ ኦፍ ኮርስ በህግ መያዙን ትላንትና ለፕሮግራም ስጠይቅህም ነግረኛል። ከዛ በኋላ ነው የለጠፍከው። እሱንም ለአድማጮች ትራንስፓረንት በሆነ መልኩ ነግሬያለሁ። ምክንያቱም እንዲሁ ዝም ብለህ እንደማቀርብና እንደማታጋራ ስለነገርከኝም ነው በትዕግስት ጠብቁ ያልኩት። ግን አሁን ስለ 24 ሰዓት ስለሞላው እኔ ጥያቄን ጠይቃለሁ። ባጭሩ መመለስም አለመመለስም ትችላለህ፣ ለአድማጮች ሲባል ማለት ነው። አንደኛ እንደው እስር ቤት ሆነ ነው ወይስ ከእስር ቤት ውጭ ሆነ ነው ዜናውን የሰማው ለማለት ፈልጌ ነው። ስለዚህ አቶ ጀዋር ታስሮ ተመርምሮ ዓለም አቀፍ ወንጀሎችን ሰርቶ ወደ ቦሌ ሊያመልጥ ሲል ተይዞ ከዛ በኋላ አሜሪካ እንዳይረግጥ እና እንዲሁም ኬንያም እንዳይረግጥ ተደርጓል። ኮመን ሴንስ መሞቱን ለምን አልተነገረንም ለቅሶ እንድንደርስ? ስለዚህ ቅድም እንዳልኩ አይ ዶንት ዋንት ቱ ኮሜንት ኦን ዘ ኢሹ። ግን በሌጋሊ ራሱ ባያዝ እኮ የተባለው ወንጀላ ክሮኖሎጂውን ናሬቲቭ ምናምን የሰማ ሰው እርስ በርሱ ተረጋግጦ አንዱ የጣለ ጉዳይ ስለሆነ በዛ ላይ መልስ መስጠት ትንሽ አላስፈላጊ ነው። ኢቭን ፖለቲካሊ ራሱ ታየው አላስፈላጊ ነው። ግን አንዳንድ ያው እጃቸው የሚበላቸው የህግ ባልደረቦቼ ጉዳዩን ገፋ ማድረግ ስለፈለጉ እስቲ ልተውላቸው። እነሱ ባልደረቦች ስራቸውን ይስሩበት። በሰው እንጀራ መግባት አልፈልግም። እሺ አመሰግናለሁ። እሺ ኦኬ፣ የህጉን በዛው ዋትስ ኔክስት የሚለውን ጠይቃለሁ። አጭር አጠር ባለ መልኩ ለምን አሁን የሚለውን እንግዲህ አሁን ፖለቲካል አንድምታውን እንድትነግረኝ ፈልጋለሁ። አትሊስት እሱ መናገር ስለምችል ለምን አሁን እና ለምን አንተ ላይ እኔ ላይ ይጣፍጣል ስሜ ብላይል አስቴር እሱ ነው መሰለኝ አንደኛው አይ ቲንክ እኔ እንደጨው ጣል ማድረግ ለብዙ ሰዎች አይ ቲንክ ባለፈው 7 ዓመታት ከአብይ የበለጠ ስራ በሰዎች በመፍጠር እኔ ሳልሻል ቀራለሁ። እኔም በመስደብ እኔን በመርገም ስለኔ ሐሰት በማሰራጨት ትልቅ ቢዝነስ ነው ለብዙ ሰዎች። አም ሃፒ ፎር ኢት። ብቻ እንደው ኮሚሽን ጣል ቢያደርጉልኝ ጥሩ ነበር። ካልሆነም ቢያንስ በሆዳቸው ራሱ ቴንኪው ካሉና ፈጣሪን ከለመኑልኝ ጥሩ ነው። አንድ እሱ። ሁለተኛው ያ የምሰራው እንዳንድ የሚጠረጥሯቸው ነገሮች አሉ። መጀመሪያ ላይ ጠየቅከው ለምን ጠፋህ? ኪችን ውስጥ የማበስለውን ነገር አንዳንድ ነገር ጆሮ ውስጥ አላቸው። በተለይ አሁን በአካባቢያችን ወደፊት ወደ ኋላ ላይ የምንወያየው ጉዳይ ጋር ተያይዞ አንዳንድ ነገሮች ውስጥ ይጠረጥራሉ እና they want to know what I'm up to. they want to know what I'm cooking. ስለዚህ ምንድነው የሚያደርጉት? እንደ አሳ ሊያሰግሩኝ ይፈልጋሉ። እንትን ታውቃለህ ምንድነው የሚባለው? አሳ የምናሰግርበት ፍሬ ነበር። እዚህ ይላል ልጅ ሆነን አዎ ስሙ ረስቻለሁ። አላው ይሄ እኛ ጋር ሚጥሬ እንለዋለን። ወቅተ ነው ውሃው ሲጨምረው አሳው ግር ብሎ ወደ ላይ ይወጣልና እንደዛ ሞጣ መስሏቸው ነው ሲኮረኩሩ የነበረው። ኦኬ ሶ እንግዲህ የህጉን ዝርዝር እኔ ስቲል እየጠየቅኩ ነው። መብት ነው እንግዲህ አለመመለስ። እኔ ግን ለአድማጮች መጠየቅ ስላለበት ነው የምጠይቀው። ነኒሹ ስለሆነ ነው ባይዘው እያፈርኩ ነው የምጠይቀው። ይሄን ግን መጠየቅ አለብኝ እና አሜሪካ ነበርክ 3 ሳምንት ከኖቬምበር አጋማሽ እና እስከ ዲሴምበር ድረስ ሚስጥር ነው እንዴ? ፎቶ ስለጥፍ የፕሮፌሰሮቹ ዝግጅት ላይ ስቆይ የነበረበት እኮ ነው። ሃውዝ ኢዝ ሲክሬት
yes እዛ ነበርኩ Egaa hordoftoota fi kabajamtoota keenya odeeffannoo keenya hadhaa irraa waa hedduu akka hubattan akkasumas dhugaa jiru akka barattan abdii qabna. Odeeffannoo keenya guyyaa har'aa kan maangoolamne jiru odeeffannoo keenya biraatiin hamma walitti deebinutti nagaan tura. Namoonni Jiruu Miidiyaadhaaf haaraa taatan yookaan subscribe gochuudhaan maatii Jiruu Miidiyaa akka taatan akkasuma like share gochuudhaan jajjabeessaan dhaamsa keenya yaada qabattan kommentiidhaan nu barreessaa waan hojiin turtaniif galatooma ulfaadha.